yeroo Ameerikaan dhiibbaa ammeessituu fi duumessi waraanaa Jenevaatti walitti qabamee jirutti Iraan meeshaa niikuleeraa hidhachuu hin barbaanne malee hojii isaatiin guunne ta'uu ifoomsite. Qophii waraanaa daran jabaataa dhufuus waamichi dippiloomaasii itti fufeera. Iraanii fi Ameerikaan marii niikuleeraa marsaa murteessaa Jenevaatti gaggeeffamuuf yeroo qophaa'aa jiranitti Teheraan ergaa mormii marfame dabarsaa jirti. meeshaa niikuleeraa hin barbaannu malee boombii niikuleeraa hidhachuun Iraaniif baay'ee salphaa ta'uu himteetti. Waashingiten garuu marii ofirraa ittisuu waliin wal simsiisuun qoqqobbii doorsisaa fi ijaarsa waraanaa bal'aa guutuu baha giddu galeessaa keessatti ijaaruu jabeessiteetti. Naannichi daandii qaxxaamuraa dadhabaa ta'e irra dhaabbateera. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan guyyaa irraa akka labsetti hoogganaan olaanaa Iraan Alii Khamenei yeroo dheeraaf meeshaa waraanaa jumlaa labsii amantiitiin dhorkaa tureef fatawaa bara 2000 keessa ba'e ta'uu ibsaniiru. Risifatti Teheraan meeshaa niikuleeraa hin hojjettu kan jedhan Pezeshkiyan marii alkallattii marsaa sadaffaa Waashingiten waliin taasifamu dursuun dubbataniiru. Sirna siyaasaa Iraan keessatti Khameneiin imaammata niikuleeraa irratti aangoo isa dhumaa qabaachuun Teheraan sagantaa ishee kan siviilii qofa ta'uu cimsitee dubbatteetti. Qorannoo anniisaa fi kayyaala irratti xiyyeeffate akkasumas Ameerikaan himannaa dhiibbaa mirkaneessuuf deebitee fayyadamuu ishee himachuun amantaa dhabuun gadi fageenyaan awwaalameera. Waashingiten bara darbe haleellaan Ameerikaan dhaabbilee ijoo irratti erga xiyyeeffattee booda Iraan kutaalee bu'uuraalee niikuleeraa ishee deebistee ijaaruuf yaaltee jirti jechuun falmaa jirti. Qondaaltonni Ameerikaa sadarkaan badhaadhinaaf misooma misaayilaa yaaddoo cimaa ta'e itti fufeera. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance ergaa cimaa dabarsaniiru. Iraan doorsisa waraanaa Ameerikaa akka salphaatti fudhachuu hin qabdu jechuun doorsiseera. Tiraamp haasawaa haala gamtaa isaanii keessatti taasisaniin Teheraan hawwii niikuleeraa hamaa qabaachuuf misaayila guyyaa tokko magaalota Ameerikaa ga'uu danda'u hojjechuu ishee himataniiru. Kanuma waliin sirna maraataa fi hamaan addunyaa kanaa meeshaa niikuleeraa akka qabatu gochuu hin dandeenyu jechuun J.D. Vance gaafiif deebii televezyiinii irratti taasisanii sarara cimaa bulchiinsa Tiraamp cimsaniiru. Waashingiten tarsiimoo dhiibbaa guddaa jettee waamtu fuulduratti dhiibuun moota dhuunfaa fi neetworkiiwwan alergii boba'aa fi indaastiriiwwan ittisaa Iraan waliin hidhata qaban irratti qoqqobbii kaa'uu ibsiteetti. Ameerikaan waan qondaaltonni ofirraa ittisuu jedhanii ibsan xiyyaara fe'umsaa diigumsaa fi xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa qaban gara baha giddu galeessatti sochoofteetti. Pentaagoon marii yoo kufe waraana hammaachuu danda'uuf qophaa'uu isaa dubbateera. Mariin guyyaa irraa Jenevaatti giddu galeessummaa Omaaniin taasifamu irratti Ministeerri dhimma alaa Iraanii fi ergamtoonni Ameerikaa sadarkaa badhaadhina yuuraaneemii qoqqobbii irraa bilisa ta'uu fi yeroo walii galtee gara fuula duraa kamiirrattuu waan waloo barbaadaa jiru jedhameera. Haa ta'u malee walirraa fageenyi gamlachuu gidduu jiru baay'ee bal'aa ta'uun himameera. Waashingiten walii galteen niikuleeraa haaraan kamiiyyuu yeroo hin murtoofneef hojiirra ooluu akka qabu barbaadaa jirti. Teheraan osoo laafinaan kennin dura qoqqobbii mirkanaa'uu danda'u irraa bilisa ta'uu gaafatti. Teheraan dhimma qondaaltonni Ameerikaa marii giddu galeessaa jedhanii waaman sagantaa misaayila baalaastikii irrattis mari'achuu diddeetti. Haalli qilleensaa yaadannoo dhukkubsataa ta'e sagalee dhageessisa. Bara 2003tti haasawa wal fakkaatu koongirasiif taasisanii kan turan pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Joorji W. Bush weerara Iraaq irratti bu'uura dubbii kaa'anii ture. Har'a afaan guddachaa dhufu sochiin duubatti deebisuun rakkisaa ta'uu uumuu akka danda'u xiinxaltoonni ni akeekkachiisu. Gama biraan Peentaagoon keessatti muddamni cimaan uumamaa akka jiru miidiyaaleen idil addunyaa gabaasuu itti fufaniiru. Wallabdeen Iraan waliin hammaataa dhufu waraana Ameerikaa keessatti jijjiiramni mul'achaa jira jedhame. Itti aanaan Admiiraal Feriid Kaachir yeroo gabaabaa qofaaf gahee daarektaraa hojjettoota waliin irraa kaafamaniiru. Binni hojii kun Peentaagoon keessatti gitoota hojii abbaa urjii sadii dhiibbaa guddaa geessisuu danda'an keessaa tokko. Sadarkaa olaanaatti karoora tarsiimoo waliin kan wal qabatudha. Jijjiiramni hooggansaa kun kan dhufe dhaabbata ittisaa Ameerikaa keessatti jeequmsi bal'aa ta'eef baha giddu galeessaa keessatti balaa tasa mudachuu danda'uuf qophiin cimaa yeroo jirutti. Qondaaltonni USA tarkaanfiin kun imaammata Iraan waliin ifatti kan waliin qabanne ta'uu yoo ibsan yeroon kun muddama Iraan waliin uumameen kan wal simudha. Muddamni kun Waashingitenii fi Teheraan bira darbee baha giddu galeessaa bal'aa hafuura qabachiiseera. Mootummoota Arabaa madaallii rakkisaa ta'etu isaan mudata. Hedduun isaanii dhiibbaa naannoo Iraanii fi toora bakka bu'ummaa irratti yaaddoo qaban qooddatu. Ta'us waraanni ifa ta'e diinagdee dadhabaa tasgabbii dhabsiisuu fi karoora misooma yeroo dheeraa karaarraa maqsuu akka danda'u sodaataniiru.
Kanuma waliin bulchiinsi Tiraamp karoora bulchiinsa waraanaa booda Gaazaa keessatti milkaa'ina dippiloomaasii akka ragaatti dhiyeessaa jiran. Qeeqxonni dhugaawwan siyaasaa hundee gadi fagoo qaban irra deebi'anii qophaa'uu akka hin dandeenye falmu. Akkasumas dhiibbaa yeroo wal fakkaatutti Iraan irratti godhamu wallabdee bal'aa qabsiisuu akka danda'u akeekkachiisu. Yoo dippiloomaasiin milkaa'e Jenevaan jalqaba wallabdee hir'isuu ta'uu dandeessi. Yoo milkoofne bu'aan isaa gabaaboo ba'a. Daandii doonii fi buufata waraanaa galoo galaanarraa haga Meeditiraaniyaatti ol ka'a. Iraan doorsisaaf akka harka kennine cimsitee dubbachuun Waashingten Iraan meeshaa niwukilaraa qabdu akka hin obsine cimsitee dubbatti. Sa'aatii dhufan keessatti dippiloomaatonni Siwiizerlaanditti kutaalee tasgabbaa'oo keessatti walitti qabamanii xiyyaarri fe'umsaa boqonnaa hin qabne bishaan kiloomeetira 1000 fagaatu sakatta'u. Addunyaan qormaata fedhii fi qormaata of qabuu dhugaa ba'aa jirti. Yeroon kun riqicha araaramaa yookiin karra wallabdee ta'uun isaa murtee ammallee barreeffamaa jiru irratti hundaa'a. Ammaaf dippiloomaasiin jiraatus qarqara qilee dhaabbateera.